akka yaasinii miti. Maal sirraa barata namni? Ganni waa'ee amantaa keessa hin seenti. Waan jedhamu namni yaada qaba hin qabu. An akkasitti yaada sirraa hin qabu. Sigalee kanaafuu jechuudha wanta kana maaliif waan akkasii dalayde viidiyoo akkasii dalagu maaliif sirraa eegame? Gaaffii kana nu deebisi. Go ahead. Okay, wali qabee daawee deebisu. Yep. Duraan dursa ummanni Oromooti yaazala jirta namni 3,800 ifa manaa godha dhugaa rabbi. Ani miti amantaa musliimaa nama miiliheenan ani saayiboonni kiyya parsantii 175 ol ijoollee musliimaati. Wallahi hoo kana dubbadhe haqa dubbadhaan. Ani amantaa musliimaa qeequu miti tariiti ila tisiisni amantaa qabdi taanaan tisiisuma amantuma tisiisatuun qeeqwan. Makinaatum amantii jechuun kan dhuunfati. Biyya jechuun kan oliiti. Amantaara nama irraa dhimma qabus miti. Garuus viidiyoo san karaa amantaa itti akkamitti akka fudhatan hin beeku malee ani kanan dubbadhe viidiyoo san baaliyyoonis mee irra laala viidiyoo san irra deebi'aati tariiti bakkee kamitti gara amantaa akka galee hin beeku malee ani amantaan jenne bakka sanitti. Irri keenya kuni jammara malee xumura miti. Gumaa sinirraa qabna, gumaa sinirraa baafanna. Ijoollee Oromoo kana jedhee ijoollumti miidhamte sunuma fakkeenyaaf achitti maqaa dha'e sunuyyuu ayyaantunuyyuu intala musliimati. Kanallee hammiidhaa ture dhiira keenya irraa gumaa qabna ganaa jammarre malee xumura miti jedhee kanan dubbadhe amantaarra dhaabbadheen dubbanne rabbii fu'an maaltu na dhibee amantaa. Amantaa jechuun bara waan ulfaata dabar. Indee Habibeen kana guddiste haadha musliimati Habibeen dhimma irraan qabu amantaarraan. Indee maal jechuudha? Ani intala arsii keessatti guddadheen. Hedduu lawaan itti guddadheen. Indee ani neeraan amantaarra nama akkasitti bakkee qabu miti. Tariitii wanni sun karamittiin akka karaa amantaa deebee karamitti akka akkasitti yaaddan hin fudhattan hin beeku malee ani takkuma qalbeeffadhee amantaarra hin geechine waan san. Maaliif qalbeeffadhee amantaarra geechas? Maaliif? Namni waan fedhetti amanuu mirga hin qabu? Mirga qaba bara. Abbaan waan fedhetti amanuu mirga qaba. Maan na dhibee? Hagumeet amantaadhamoo kan godhetu amantaarra akkas hin qabu obboleessa koo ani sanirratti hin qalbeeffanne tariitii dubbii keessa yoo qabatameetis jiraate basmaa saba Oromoo. Amma dhaggeeffadhu. Amma dhaggeeffadhu. Sagalee kee dhaggeeffadhu. Maaliif wayitii viidiyoo dalaydan sitti mee ture reefillee wayitii viidiyoo dalaydu viidiyoo san irra deebii dhaggeeffadhu gadhiisisin jedhe. Dhaggeeffadhu viidiyoo kana waan jedhu. Jammara malee xumura miti. Maal jechuun taateen abdii irratti ta'e deebisi. Jammara malee xumuraa miti jette deebisi. Taateen abdii irratti ta'e maqaa abdiin dooyin jettee mareefi taateen abdii irratti ta'e jammara malee xumuraa miti jette. Ati osoo paappaasiin keessa qoy na dhaggeeffadhu. No, dhaggeeffadhu. Gaaffii sistimaa dhaggeeffadhu. Seeraan nama dhaggeeffadhu. Kaawwatamni si dhaggeeffadhu. Respect godhee si dhaggeeffatan nu dhaggeeffadhu. Taateen abdii irratti ta'e jammara malee xumuraa miti jette. Sheeyiticha keessan paappaasii keessa sheeyiticha keessan tokko namittiin durbaa jaartimmaan isaatu zayitiirra yoo ganneete paappaasii keessa wayii hin jettaa gabbaate jechuun abbaa baalii kanaati fakkeenya namni martuu kiristaanaallee baga rabbi abdii si baasee jedhaan si galee maaliif jecha akkanaa namni hagana gahu kuni namni waa'ee amantaa beeku jecha haganaa gabbahee dubbataa daa'imni ijoolleen xiqqoon waan kana hin beeku akkanni waan kana fayyadamuu dha. Abdiin nama dhuunfati malee amantaa miti obboleessa kiyya qaali anasin jedhee jammara irraa kaasee gadhuma taateen abdii irratti ta'e wanni abdii irratti ta'e kun jammara malee dhumaa miti dhaggeeffadhu viidiyoo haga dhumaa amantaa musliima jedhee bakka sanitti waa'ee amantaa dubbanne dhaggeeffadhu obboleessa kiyya qaali rakkoo miti. Dhaggeeffannee jirra ganni dhaggeeffadhee viidiyoo lama sadii ganni dhiifama anillee waa tokko itti dabaluuf barbaada baaliyo ganni maal seete ila abdii fi namni dhuunfaa garagara otoo nama dhuunfaa nama taraa ta'e wayii Mahammadiin haa ta'u Kadiin haa ta'u Yuusufiin haa ta'u nama zayitiin gubeeyitti nama dhuunfaa takka jette isokee yookiin saniyyuu hin jedhamu nama ilma namaa tokko osoo baagiraawundi isaa hin beekne akkas namaan hin jedhamu tokko maaliif jennaani dhiira dubartii miidhaa isaa beektu wayii yoo boru haati warraa isaa yookiin dubartii wayii inni kaleessa waa miidhee dhiise waa wayii goote tole isokee jechuus dandeessa. Nama biraa nama dhuunfaa garuu abdii jechuun fakkeenya akka amantii musliimaatiin nuti nama akka gaariitti isa jaalannu isa kabajinu jechuudha.
አክራሪ ሙስሊም ነው። ትላንት ክርስቲያን ነበረ፣ ዛሬ ሙስሊም እንትን ነው ሙስሊም ነው ተከታይ ነው። ከናፍ አማ ዮ አተማ ከጀቱ ሰኒ ኑቲ ከሙደቱ ዋይ አመንቲቲ ማለ ዋይ ነው ዱንፋቲ ሚት ኦሶና ሙን ዱንፋ ነማ ተራ ዱበርቲ ሚዴ ወይ ሰኑዩ በር እንጀራ በር ነማ ተራ ቢራቲ ፊዩ ነማ ዱበርቲ ከሌሰ ሚዴ ሚዳን ሳሱን ወና ረት ሚዲያ ረት በከሜ አከኒ ዱበርቲ ሚዳ ጅሩ ዱበርቲን ባኤል ሰይመቴ ጉያ ቶካ ከተሳ ዘይቲዳን ኢንተል ተቆሶሳ ከዝጎቴ ኤስሪ ዋን ከሌሳ ኢኒ ቀረደ ለጌፍ ዋን ከሌስን ጩቡ ደለጌፍ ካንተ እጀቹ እንደንዴስ ነማ ምስኪን ለፋ ወልከቶ ቀደሶ ወልካቴ ጃርቲን ዘይቲነት ነጠጀቴ አኑማ مسكينة كنا تأتين ملكي لتوكي دفترنا نرى وتجري yes لقاء إتن كتلاونا إنجتا it's not important يعني شيمي لبيتا نما بقى نما ونجت سيجله كنت ترى سر علم نما إندو قرود أم تندو قرا جنيتي يبيتا سيجله نم يرو ورا أبو فواجرو أنا رأيو كاسه نم إندو قرا وان ست فكات سالتي ست فكات ماله وان مو نما بلا تفكاتو بيكون دندي ساتس أرجته سو كناف كناتو نملة أدى غوسيتين أكسيت مفتن غوسيلال أبدين أكراري مسلمنو أكراري تنكاني كريستيانو جين غودو جتشورا سيجلامتي نورمالي ونا نما نورمالي ونا تيمتي بيته نما غافي ديبي دكتور فنان قليل ما نما دكتور فنان أنا اللي أكل نما مجد نمني نما كمي فيو ميتي قال نما هندو وما ربيتي نما أبدينيس دكتور فنانيس جنينيس Baliyoonis hundi keenya namni waliin caalu jedhe. Nuti ammoo abbootii amantaa keenyaan kabajna bakka sanitti waan ati addaasii bahu bakka sanitti illee. Namni nama ta'ee namni wal taranu biratti. Namni akkaataa qara'ee yookaan ammoo akkaataa darajaa isaatiin wal taranu biratti. Kan ijoollee musliimaa sitti aarteef illee kanaafi. Ati waa'ee amantaa musliimaan beektu waa'ee amantaa keessanii beekta sii galee nu ammoo wanni aarreef kanaafi waan darajaa nama kennaa beeknuuf. Ayyee tole eshi. Ole. Sanii. Bona dubbad. Asumaan jaalalaaf kabajaan si gaafadhaa siin jedha ishi. Du'aan dogortisoo jiraate jedhe akka ifama gaafattu. Miyuutii qabadhu. Khalid miyuutii qabadhu. Eshi rakkoon qaba. Abboo Khalid naawuta kobbuyyee. Baaburee miyuutii qabadha amarti keessan osoo hin ta'in naa miyuutii qabadha. Ganni Yaasum. Yaasin. Indaga Balio. Waan dubbatu qabda. Ganni wallahi nama nu beeknu ganni akkam jirta nagaa qabda. Nagaadha Yaasin akkam jirta mangistii fayyaadha. Fayyaa baga nu jiraatte. Wallahi Balio mucattii jabduudha. Viidiyoo anillee argee ture. Waan akkana irraalleen eegne nama hedduu an hordofullee nama argitee bisnisallee qabu ati duraa galatoomi Balio namni ofiiyyuu walirraa rifatee waan takka jettireefu. Mucattiin tun nama argitee naggaadeedhaa nama waa gurguratu har'a waan hamtuu takka yoo irratti geessine mucattii teennaa isii miinaa nu miina of miina jechuun nama bal'isee waa yaaddu jechuudha. Karaayyuu argitee quuqama sabaa qabaachuu kan keetu atuu galatoomis jechuu barbaade ganni argitee namni dogongora ni dalagaa ati intala jabduudha nama argitee fuulduratti illee guddachuudhaaf deemu yeroo dheeraaf si beeka. Kanaafuu obboleen kan kee argitee yoo dandeette dhiifama gaafadhu bira bahi dabri malee. Waan akkasii argitee sirralleen eegne sirralleen malu nama bisnisaatii nama argitee fuulduratti Oromoo maraa ammatee nama maraa ammatee deemu nama argitee asiin durallee hamtuu takka sirraan argine hagaan si beekutti kanuma jechuu barbaade akka nama tokkootti akka obboleessaatti akka argitee yookaan nama an beeku irratti si gorsuu barbaade obboleewwan kan kee dhiifama gaafattee osoo bira baatee dabartee silaa gaarii jechuu barbaade haganuma baalii wanti. Ayyee Khalid dubbad. Waan biraa dubbachuuf illee miti anillee kanuma yaadni kiyya bakka yaada asii waluma fakkaata kanuma yaadni kiyya. Ayyee keessa martuu yaadni kanuma kiyyallee kanuma. Miyuutii qabadhu Khalid. Yaa galatoomii Dr. Finaan ati galatoomii tokkoffaadha. Warroonni ajaa jirtan namoonni silkii ganni hin qabne jirtanii itti dawwalaa jennaan itti muddinaa jettan jala teettanii. Warrummaan isii jechuudha. Warrummaan isii irraa isin dubbatte sun isinii galee.
Angastii banadhee sinti daqiiqaa no? Daqiiqaa 28 sii galee ganni fidaa jedhanii turre yaada irraa qabna gaafii irraa qabna. Gaafii nu si gaafanne kana tokkoffaa an akka baaliyyoo gaafii ani si gaafadhu first of all ati nama dalagaati nama dalagatu sii galee waa'ee mirga shamarranii dubbachuu hin dandeetta. Ati viidiyoo san wayita ofii keetii irra deebitee dhageeffattu akka nama tokkootitti karam si fakkaata maal sitti fakkaata? Viidiyoo wayii gadhiisuun duratti nama dalagaa ta'a si galee nama dalagaa ta'a waan akkasiisan ati kalee jettee gadhiiftee jechuudha. Namni akka Yaasiin kun kanaa olii akka doktorii namnummaan si beeku maal sirraa barata jechuun ati nama guddaadha nama ilmaan Oromooti sagalee ta'aa ture akka baaliyyoo si gaafataa jira kana. Deebisaa jira sagaleen kee. Doktorri ka dubbate